Bishaan naqqamtee. Naqqamteef bishaan jechuun lootariidha. Bulchiinsi magaalaa naqqamtee gaafa yaadatan ta'e ofii dhaban hin beeku bishaan jedhanii bulbula daqee fi cirrachaa uummataaf ujummoodhaan manaa manatti raabsu. Yeroo darbe bishaan 500 nutti lakkaa'e. Sababa isaa baruuf gaafan xiinxalu gidduu sana keessa edaa cirracha meetir kiubii 3 akka waraabanneen yaadadde. Naqqamteetti mana ijaarrachuun hin dhibu. Lafatu hin jiru malee. Lafti jiituudhaa hamma keellaatti wal sassaabanii nama eegu. Aduu qaqqaammatu. Lafti achi jiru hamma biyya Jaappaan gaha. Dhuguman siniin jedha maaliif namaaf akka kennamuu dhiisani naaf hin galle. Utuu lafti jiituudhaa hamma keellaatti warra qullaa buusanii aduu qaqqaammatan sanarraa bulchiinsi magaalaa xiqqooma ishee naaquun ture silaa bishaan naqqamteetiin mana ijaarradha ture. Cirrachan jedhu dhoqqee bishaanichi hunda guuttateera. Bishaan naqqamtee osoo laaboraatoorii keessatti ilaaltanii laaboraatooriin hin barbaachisu akkasumattuu ni mul'ata malee parsantiin 100 cirrachaa fi dhoqqeedha. Parsantii 5 qofatu bishaani. Ani yeroo jalqaba gara naqqamtee dhufe kiiloon 45 ture. Kunoo ji'a booddee kiiloon 79 ta'eera cirracha dhugee. Gaafan yeroo jalqabaaf bishaan magaalaa naqqamteen dhaqna koo dhiqatte cittoon gingilchaa na fakkeesse. Na dhukkubee mana yaalaa dhaqnaan osoo kaardii baafadhuu jaartiin mana baaburaa qaban tokko gingilchaa se'anii midhaaniif na hawwatan. Doktariin na yaaltu gaafa qaama koo ilaaltu maal taatee jechuun na gaafatte. Anis qaqqaanaa bishaan naqqamteen dhiqannaan jennaan. Dhiqannaan kan akkana ciccitte osoo dhugdeetta ta'e immoo minchatii taata turte jettee natti qooste. Bishaan waan hin jirreef hoteelonni magaalaa naqqamtee fooxaa bishaan haayilaandiitiin cuubanii isinii fidu. Isaan isinis harka keessan jijjiifattanii nyaattu. Garuu erga nyaattan booddee hin eeginaa. Caffeen laga Haadiyaa isinii dhiyaata. Aadaa isinitti fakkaatee gammachuun baalaa fi caffee laga Haadiyaadhaa dhufaniin harka keessan qulqulleeffatu. Naqqamteetti nyaati aduu fi bokkaadhaan tolfama. Sanuu gaafa bokkaan jiru yookiin aduun argame. Ibsaan jira yoo jettan fafa hin jiru. Ibsaan magaalaa naqqamtee neetworkiidhaan hojjeta fakkaataa akkuma intarneetii biyya keenyaa gaafa yaadatu qofa dhufa. Osoo maangoon biyya arjoo hin jiru ta'e namni naqqamtee hin jiru ture. Lafa maangoon jiru hiriira shawaa daabboo kan magaalaa Finfinnee fakkaata. Anuu kunoo ji'a guutuu maangoo nyaachaa ba'ee garaan koo boorcii maangoo fakkaatu biqilche. Osoo bishaanumti booruun sun dhufee irratti dhuge ammoo anumti kun boca namummaa koo dhabeen dabaaqula gannaa fakkaachuun koo hin oolu ture. Torbee lamaan darbe akka carraa bishaan dhuftee dhugnaan cirrachi waan garaa na guuteef beela'uun dadhabe. Shakkeen mana yaalaa dhaqnaan garaa koo keessa koobilistooniin hangi isaa hin beekamne akka jiru natti himame. Tarii gaaf tokko akka kattaa hambu'aanis qotamuun koo hin oolu. Nagaan oolaa.